Waan saba keenya akka personally waan saba keenyaaf ta'u fuulduraa immoo duubatti hin deebinu jechuudha. Fuutanii diinatti gashitan jechuu jalqaban amma immoo achi as deebisanii qabsaa. Haalatti waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin galuu kanarratti hawaasatu yaame malee mootummaa miti. Hawaasa yaamicha hawaasa gabbayee waraanni bilisummaa Oromoon waliin galleessa waliin hin taane kan galee shanee keessani. Yoo harka fuunaa shama hordoftoota fi kabajamtoota jiru miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaa har'aa nu bira kan qabannee isiniif dhihannee jirra. Akkasuma kan biraa immoo waa'ee waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin galee irratti yaada namootaas qabannee isiniif dhihannee jira. Odeeffannoo keenya keessaa waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin galanii akka mana hidhaatti dararamaa jiran akka mootummaan Itoophiyaa hidhee jiru karaa harka jalaatiin miseejii barreessanii fi waraana bosona jiru irraa odeeffannoo argannee jirra. Akka hordoftoota fi kabajamtoota jiru miidiyaa odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroos qabannee isiniif dhihannee jirra. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhee subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya asumaan gara yaada namootaatti isin dabarsina. Isin samma xumuraan faana turaan affeerraa keenya nuti jidduu keessatti kan yaada isin kennan ta'a. Waan saba keenya akka personally waan saba keenyaaf ta'u fuulduraa immoo duubatti hin deebinu jechuudha. Dhiisaa dubbii kanaa akkaataa yooma rakkinni jiraate iyyuu balleessaan jiraate iyyuu wanti isin gochaa jirtan wanti isin hojjechaa jirtan kuni itti galmisaa faayidaansaa diinaa fi mootummaa fi warra ittiin falmaa jiranii fi warra ittiin qabaa jiraniif ennaan nu dhaga'uu didan. As nu qabaa gaafuma sana barreenu maaloo akka faayidaa dantaa diinaaf hojjechaa jiranii deeggartoota isaarraa gaafuma sana barree jechuudha. Ilaa dhiisaa waan kun hin fakkaatu mooraa qabsoo Oromoo hin utubu uummata Oromoo waan fayyadu miti tokkummaa Oromoo waan fayyadu miti waraana bilisummaa Oromoo kan ijaaru miti wanti isin itti jirtan kun gaarii miti dhaabbadhaa dhiisaa inni tulluun beektaa Oromiyaanis tarii beekuu dandeessaa asirratti halkaniif guyyaa wal qabaa turre jechuudha. Fuutanii diinatti gashitan jechuu jalqaban amma immoo achi as deebisanii qabsaa kan lolaa jiru lolee maaloo gochaa jiru jaalsanyii fuutanii diinatti gashitanii hojii masaatu kan diinaa fakkaata. Hojii makeessantu kan diinaa fakkaata. Gocha haasaa keessantu haasaa diinaa fakkaata. Haasaa ijaarsaa isin keessan jiru. Haasaan tokkummaa hin jiru. Haasaan humna dabaluu hin jiru. Humna hir'isuu malee dhiisaa innaan hin didan jechuudha. Odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aa keessaa mootummaan Itoophiyaa kaabinoota Finfinnee irraa hanga aanoleetti jiranitti dirqama tokko kennitee jirti. Innis namni kaabinee ta'e tokko yookaan immoo sarara jiru namni tokko yoo xinnaatee waraana bilisummaa Oromoo bosona jiru 3 fi isaa ol galchuu qaba. Yoo hin taane ta'e waraana wajjin akka seentanii loltan jechuudhaan dirqama irra kaa'ee jira. Kaabinoonnis dirqama kana bahuudhaaf akka malee muddamanii jiru. Amma kaabinoonni firoottan isaanii namoota beekan qunnamtii waraana qaban jedhanii yaadanitti bilbilachuun maaloo nu oolchaa jechuudhaan itti watwaataa jiru firoottan isaaniitti. Yoo hin taane ta'e mootummaan Itoophiyaa guutumaan guututti akka waraanatti isaan oofuudha kan dhagahamaa jiru. Odeeffannoo keenya kan biraatiin immoo ijoolleen jaalsanyii waliin galanii baay'een isaanii mana hidhaa keessatti ukkaanfamanii miseejiidhaan jaallan bosonatti hafaniin wayyoo nu erga guyyaa afuriitii midhaan nyaannee hin beeknu zuumii fi dishqaadhaan marfamnee eegamaa jira. Jaalsanyiin ofii magaalaa keessa bashannanaa jira. Kanaaf koottaa cabsaa nu baasaa jechuudhaan harka galaa jiraatiin miseejiidhaan jaallan bosonatti hafanitti barreessanii odeeffannoo kun karaa jaallan bosona jiraniin nu dhaqqabee jira. Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota jiru miidiyaa sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Ammas yaadota namootaa booda anaan walitti deebina. Ammas hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya isiniin jenna gara yaada namootaatti isin dabarsa. Uummata amma osoo aangoo qabu aangoo irraan fayyadamee uummata miidhaa jirullee maaltu mala jedhee lafa kaa'ee qaba. Lallabaa nagaa afaan lallabaa uummata maal faayidaa qaba. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebi'utti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhanii subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yaada keessan gara koomentiitiin nuuf kenna. Waan nu wajjin turtaniif galatooma ulfaadha.